Namoonni mana amantii irratti saamichaaf miidhaa raawwachuun shakkaman to'ataman. Poolisiin magaalaa Finfinnee akka ibsitti gochi kun akka lakkoofsa Itoophiyaatti waxabajjii 13 bara 2018 galgala sa'aatii 12tti mudachuu ibse. Ibsi poolisii kun bakka rakkoon itti mudate wayita ibsu bulchiinsa magaalaa Lammii Kuraa aanaa 3 bakka addaa Ayata 49 koondominiyeemii lakkoofsa 2 jedhamutti ta'uu eere. Bulchiinsi magaalichaa lafa duwwaa bakka heerame kanatti argamu mana amantii bakka bu'oota Waaqayyoo idil addunyaa jedhamuuf kennuu isaa ibsee poolisiin manni amantaa kunis mana ijaaree tajaajila kennuu eegaleera jedhe. Jiraattonni koondominiyeemii 21 ta'an gareedhaan ijaaramuun bakkicha kan keenya jechuun mooraa mana amantichaa cabsanii erga seenanii booda birrii miiliyoona 10 fi 100,000 fi 32,000 saamuun mancaatiis qaqqabsiisanii jedhe. Qajeelchi poolisii bulchiinsa magaalaa Lammii Kuraa erga gocha kana dhagahee booda kanneen gocha kana raawwatan naannoo sana miliqan illee bakka isaan jiraniitii to'atee yeroo ammaa qorannoon irratti gaggeeffamaa jira jedhe poolisiin Finfinnee. Qajeelchi poolisii magaalaa Finfinnee namoota gocha kana raawwachuun shakkaman kunneen irratti himati kan banamu ta'uu ibsuun fuuldurattis uummanni gocha akkanarraa akka of qusatu dhaamee jira. Taatee gidduu kana ta'e keessaatii mucaa reeffaa harmee isaa manatti dhiisee qormaata qorame. Barataan kun maqaan isaa Kaalid Qaasim jedhama. Jiraataa bulchiinsa magaalaa Shaggar kutaa bulchiinsa magaalaa Hiikaa Xaafoo yoo ta'u, mana barumsaa muuxannichaa jedhamutti barataa kutaa 8ffaati. Kadir kamisa ganamaa waxabajjii 18 2026 isaa jalaa boqotte. Innis qormaata ministirii kutaa 8ffaa waan qabuuf gorsa haadha isaa yaadate. Yoo akkam rakkattee barumsa kee addaan hin kutin jettee ni turte. Innis kana yaadachuun reeffaa haadha isaa manatti dhiisee qormaata ministirii gosa 2 deemee qorame. Sa'aatii kanaa bahee haadha isaa awwaalatee waaree booda ammas deemee qormaata hafe qorame. Haati Kaalid daa'ima 2 Kaaliditti gattee akka duute himama. Abbaan Kaalid maatii isaa waliin akka jiraachaa hin jirree fi maatii biraa ijaarratee akka jiru odeeffannee jirra. Murtoon mucaan xiqqaa kun ijoo dubbii miidiyaa ta'ee jira. Taatee gaddisiisaan gidduu kana raawwatee kan biraan immoo namticha abbaa seeraa fi haadha manaa isaa ajjeesee of ajjeese jechuu dhageenye. Godina Shawaa Lixaa aanaa Walmaraatti abbaa seeraa aadde Warqee Fakkaansaa fi haadha manaa isaa ajjeesuun ofii isaatiis dhukaasee kan ture obbo Aqnaaw Baqqalaa hospitaala Phaawulositti yaalamaa osoo jiru gamoo hospitaalichaa darbii 3ffaa irraa kutaatti yaalamaa jiru foddaan irraan of darbachuun of ajjeesee jira. Ajjeechaa aadde Warqee Fakkaansaa wal qabatee poolisiin qorannoo gaggeessaa kan ture yommuu ta'u, yaalii isaa xumuree hospitaala baafamuuf qophiin taasifamaa yeroo jirutti foddaa irraan of darbatee akka of ajjeesee mana murtii waliigalaa Oromiyaa irraa odeeffannee jirra. Yakkamaan kun dhaddacha qoodaa qabeenyaa irraa osoo jiru abbaan seeraa ilaalcha loogdee jirti jedhuun bajichuudhaanii achumatti battalumatti shugguxii itti dhukaasuun ajjeese. Haadha manaa isaa achumatti ajjeesuun ofii isaa irratti akka dhukaasee jiru kan yaadatamudha. Mee dhuga ba'umsa dinqii kanaa waliin dhaggeeffannu. Ilmi koo halkan keessaa sa'a 7tti du'e. Mana gandaa caccabuu fi haalli jireenyaa ulfaataa ta'e keessa turre. Qorra cimaatu ture. Ilmi koo halkan keessaa sa'a 7 irratti na jalaa du'e. Yeroo sanaa nama bira deemuun hin danda'amu ture. Olloonni keenya hundi sodaa keessa turani. Baqachuufis karaa hin qabnu. Bakka deemnus hin jiru. Naannoo sana keessatti haalli balaa guddaa ture. Namoonni qulqulloonni reeffa waliin rakkachaa turani. Bakka awwaalchaa argachuunis baay'ee ulfaataa ture. Kanaaf ani namni akka dhaga'u hin barbaanne. Haadha manaa koos yeroo boosuu cal jedheen ittiin jedha. Namni akka dhaga'u hin barbaachisu jedheen yaade. Kanaaf reeffa ilma keenyaa cinaa keenya kaannee gadda keenya fuula Waaqayyoo duratti dhiyeeffanne. Halkan sana guutuu fuula Waaqayyoo duratti boo'uun bulle. Yeroo sana keessa ba'uunis hin danda'amu ture. Akkasumas yeroo namoota hedduuf duuti labsamaa turedha. Ganama yeroo bari'uu ani ka'ee obboloota muraasa beeksiseen obboleewwan dhiiraa fi dubartoonni bakka jiran irraa dhufani. Bakki awwaalchaa nuuf kenname baay'ee xiqqaa ture. Bakki nutti agarsiifames fagoo ture. Dirree namni keessatti hin awwaalamin horiin keessa ooluu ture. Dallaas hin qabu.
Guyyaa itti aanu achitti geessine ilma keenya awwaalle. Anis guyyaa sana hojii biraaf waamicha hin qaban ture. Gara baadiyyaa fagoo tokkotti miillaan deemuun qaban ture. Afaan Oromootiin bakka akkasii qaallicha jedhu. Namoonni yeroo baay'ee jechuun dubartootaaf dargaggoonni jechuun hafuura hamaadhaan qabaman achi jiraatu. Hojii hojjechuu hin danda'an. Maatiin isaanii qaallichaaf kennanii jireenya isaanii guutuu achi jiraatu. Obboleessi tokko namoota akkasii keessaa tokko halkaniin baasuun akka danda'amu natti hime. Kanaaf namoota sanaaf wangeela lallabuuf murteessine. Kun erga ilma koo awwaallee booda ture. Wiixata irraa kaasee hanga dilbataatti hojii kana irra ture. Namoonni hedduun hidhaa isaanii irraa bilisa ba'an. Dilbata yeroon deebi'u karaa dheeraa miillaan deemaa turree laga guddaa qaattaree jedhamu bira taa'ee yaada tokko yaade. Reeffi ilma koo awwaalame keessaa baafamee ta'e hoo garuu yoo baafames maaltu ta'a? Waaqayyo rakkoo hedduu keessaa na baaseera jedheen karaa koo itti fufe. Mana ga'een booda yeroo tokko nama yeroo sana diyaaqoonii ture amma immoo paastara ta'e tokkoon gaafadhe. Bakka awwaalcha sana ilaaltanii jedheen. Innis eeyyee yeroo hunda ilaala nagaadhaa naan jedhe. Kun dilbata galgala ture. Wiixata ganamaa ani kiraara koo qabadheen faarfachaa fi waaqeffachaa ture. Utuun akkas gochaa jiruu namoonni reeffa ilma koo keessaa baasanii muka irratti fannisanii giddugala magaalaatti geessanii akka kaan dhaga'e. Namoonni ganama sana reeffa sana arganii iyyan. Magaalaan sun xiqqoo waan taateef oduun sun saffisaan babal'ate. Ani garuu hin argine. Suuraa isaa qofaan arge. Booddee bulchiinsa gandaa keessa namoonni, poolisoonnii fi uummanni walitti qabamanii, namoonni mana amantii keessaa immoo abbaan isaa reeffa ilma isaa muka irratti fannifame akkamitti ilaala jechuudhaanii reefficha deebisanii akka awwaalan irratti hojjetan. Namoonni gocha kana raawwachaa turan halkan roondiin deemaniin argamaniiru. Isaan keessaa tokko bulchiinsa gandaa duratti dhugaa baase. Kana booda bulchiinsa gandaa irraa namoonni lama gara koo dhufanii waan ta'e natti himani. Ani yeroo sana gammachuu keessaa Waaqayyoof faarfannaa dhiyeessaa waan nan tureef gaddi sun na hin mo'in. Yeroo isaan waan ta'e natti himan ani obboloota amantii koo jajjabeesse. Waaqayyo hojii isaa hojjechuu barbaadee jedheen yaade. Booda gara bulchiinsa gandaa deemee namoota yakka sana raawwatan irratti himata akkan dhiyeessu na gaafatan. Ani garuu yeroo hin qabu daqiiqaa 10 qofaan waa'ee Kiristoos isaanitti himaa jedheen yaade. Ergaan wangeelaa erga kenname booda ani dhiifama godheera jedheen achii ba'e. Sana booda hojii wangeelaa itti fufne. Faarfattootaaf sagalee guddistuu qabannee magaalaaf baadiyyaa keessa deemnee dhugaa ba'uun jalqabne. Waaqayyoo nu gargaare. Arras naannoo sana keessatti waldoonni amantii hedduun jiru. Qonnaan bultoonni hedduunis faarfachaa hojii isaanii hojjetu. Yesus gooftaadha.